Asiif ilma waaqaati, ilma waaqa jiraataati. Waaqayyo ni dhalche akka ati niitii kee faana gootutti. Inni kun safuudha isiniif warra barateef. Ana bira waadni kiyya dhaji. No maal barateef? Okay, akkamitti ilmoo godhatee tareet. Waa'ee dhachuu isin bira gatii waan qabuufi ana biratti akkasii miti waaqa kalaalu ani ittillee dubbadhu akkasitti. Situ jedhe bara ilma waaqaa situ jedhe ani hin jenneen. Ani hin jenne. Akkana jechuun akkaan jecha jabaadha. Yesuusiif maalla hin jenne dhaggeeffadha. Allahu akbar. Ammuma garagalchite. Yesuus maalisiif? Yesuus qulqulluu ilma waaqa jiraataati. Waaqni ilmoo qaba jette. Anamoo situ ilmoo qaba jedhe waaqni. Matsaaf guddisuu kiyyatu katta manadhee waaqni addunyaa kana hambisuudhaaf ilma fi tokkocha isinii kenne karaa isaa malee waaqa tokkocha bira dhaqqanii isa manadhee. Tole waaqni eenyurraa dhashe Yesuusi? Waaqni matsaaf guddisuu keessaa dhalchuudhaaf fuudhuu san barbaachisu. Ufumarraa akkamitti dhalchere? Qanii afoo isaa dhaabatte argite. Ni dhalche yeroo ilma isaa yeroo jettu ni dhalche moo ni uume moo akkamitti ilma ta'e siin jedhe bara? Kun namummaaf malee waaqaaf hojjetu wanti ati baantu kun. Okay, ilma maalitu jechisiisa laan ilma akka tole akka Oromootti sii deebi'a. Kan guddifachaa ilma jedhama, ilmi itillee jira, ilma booji'aa jira, ilma abbaatu jira, ilmaan akkasiitu jira, ilma mixii jira, ilma isa kamidha? Kiristoosii matsaaf guddisuun kana himu fuudhaaf heerumaa miti ka'eessu ilma abbaa irraa bahe jedha. Ilma abbaa irraa bahe. Tole bakka isani waaqessi taate dhiisi ani kana si. Karaa isaatiin waaqa tokko waaqessa. Karaa isaatiin waaqayyo tokkocha. Baay'ee gaarii karaa isaa waaqessita malee isa waaqessitu. Karaa isaatiin waaqa tokkocha waaqessa. Okay, baay'ee gaarii isa waaqessitu mitiire karaa isaa waaqessita malee. Karaa isaatiin waaqa tokko biraa siin jedhu waan matsaaf guddisuun jedhu malee. Ani kaniin ani siin jedhe isa ni waaqessita moo hin waaqessitu? Waa'ee karaa isaa waaqessita moo karaa isaa waaqessitu siin hin jedhu? Karaa isaatiin abbaan koo waan maqaa kootiin gaafatan maruma sinii godhaa jedha. Karaa isaatiin waaqayyo abbaa waaqessa. وصورتي يا دي نغملتي سوا رب الكعبة استغفر الله واي خراتي في واي قرائن دبت ميلا نجرا أستاذ دبتنا فارغ إن شاء الله يا وانجرا كدوا كنا في واقسو أتي جبر جتا نبرت وانك ينجبر مهيو ألتقى تولي واقع كبمون كبو يسوس waaqayyo abbaan waaqa isaati. Kiristoosiif waaqayyo abbaan. Baay'ee gaarii. Iyyasuus waaqa abbaadhaaf waaqa ni ta'a. Ilma waaqa qulqulluuti. Akkamitti waaqayyo abbaaf waaqa ta'a Yesuus? Ilma waaqa qulqulluu. Ilma qaba ilaali. Al tokko tole miyut godhadhu al tokko. Ilaala na dhaggeeffadhaa dhiiroo asumatti akkana gaggaragala ilaala. Aniifis hin beekta kagallu tanaan jedhee si bira bu'aa obboleessa kiyya. Waaqni si bira ilma qabu waaqni kiyya. No. Ammaa wanti maawutii qabadhee si dhaga'uu jedhisee. Hayyee jedhi dubbadhu waaqni na bira. Waaqni ati amalatte ka quraana keessaa ilma qabu. Waaqni matsaaf guddisuu keessaa ilma qaba. Kalaas. Achi adda galee maa dadhabdaree? Waan ati gootu dhaggeeffadhu tole baay'ee gaarii. Waan ati gootu yookiin immoo waan ilma namaaf malu waaqayyoon kan koo hin ta'u rabbiin inni nan itti amanadhe Allahan waan gadi bu'aa waan hunda gochuu danda'a waan hunda garuu hin ta'u. Allahu akbar. Xumuratteetta ciao. Fayyaa ta'e nagaan boqodhu. Nagaan deemi. Nagaan boqodhu ati boqodhu. Boqottee jirta akkanatti. Ilma namaa waaqessuu caalaa. Ay alhamdulillah. Lam yalid wa lam yulad. He neither begets nor begotten. That is our God. That is my God. That is the God of Jesus. That is the God of Moses. That is the God of Abraham, Solomon, Jacob, and Ibrahim, and Adam, and a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's it. Marjet. Salah sabir. Kotoru salah sabir no. Shani
shiqeelii 50 malee shiqeelii 50 shiqeelii 50 beektaa? Tole inni kan waa tokko hin beeku ati beektaa? Sin dhaga waan dubbatteef sin gaafadha kaa qoyi. Tole waan amma jette kanaatiif Mana keessan ka Finfinnee moo ka Adaamaa moo ka eessa? Maaliif nu tole amma affeeruu gaaffii si miti gaafadha. feetunullee Ustaas ishuma affeeri. gaaffii nu gaafadha. Gaafadhu atummaan. Yene gaafadhu amma gaafadhu kunoo carraasii kenne gaafadhu. Come on. Mismaara eegaaf gaarra mismaaraan ibidda kaayaaf. Gaafadhu gurba mucatti tatatatan jedhiin. Abbaa caalii maaliif mooditira narraa fuutani? Mismaaraan Abbaa ibidda caalii si kaayamoo nagayaan asootaa. hin taata'iin kaa mucaa dhaggeeffadhu gaaffii yoo qabaatte gaafadhu siin jedha. Ati garuu tatatatatat gaafadhu. Gaafadhu. Mucatti gaafadhu. 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 Ani si gaafadhu? Deemi bakka. No. Ani si gaafadhu? Dhugaa waan sablaa tokko waanuma xiqqishaa tokko waan guddaa miti. Na deebista moo na deebista sin gaafadha? Yoo ati ishee gaafadhu. Diineyaas deebisiif. Nama lama viidiyoodhaan jira. Xahaadhaan moo ana Muhammad Amiiniin jette. Ani gaafan dhaladhe musliimaani jalqabarraa ka'ee gaafan gadameessa haadha koo keessaa bahu islaamummaa irratti na uume rabbi. Atillee akkasuma. Na kafarsiisani warri naannoo nani jiru akkuma kee kana. Maat inna kafarsiisanii akkuma siis sagaleen kun jiru isa? Sagaleen kun jiru? Ni jira sagaleen ni jira. Sagaleen kan kun dhagahama neetworkii kan keeti. Na dhagaa jirta yene. Na dhagahama yene. Na dhageessa? Neetworkii kee sirreeffadhuu kootu warreen kaaniifis akka deebii ta'uuf ani gaafan dhaladheeyyuu islaama yookiin amantiin koo islaama ani immoo musliiman ture. Atis akkasuma. Kana laalchisee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana boqonnaa 30 ayata 30 irratti fitratallahi allati fatara an-naasa 'alayhaa dhaggeeffadhu kaa qoy haadha kee yookiin abbaa kee tu akkasi godhe. Gaafa guyyaa 40 yookiin gaafa guyyaa 80. Okay. Dhaggeeffadhu kaa qoy waan na gaafattee sii deebisa. La hawla wala quwwata illa billah. Mucaa maal taate mana wal loltee baate irra? Ani gaafa sin gaafadhe malee Quraan irraa sin gaafanne biroo maal taate? Aramaan waliin loluu. Gaafa dhaladhe islaamummaa irratti Rabbiin na uume amantii fitraa. Kullu mawluudin yuladu ala al-fitraa jedhe ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Sun booda akkuma warri keessa kafarsiisan naannoon na kafarsiisa. Khalaas. Akkuma siin kafarsiisan na kafarsiisanii ani itti na deebise Rabbiin alhamdulillah. Akkas. Okay, maatiin koo kafaree jira moo musliima re'aan maatiin kee? Kaafira.
Maaf kan akkasi gaafadhe beektaa? Maaliif nan gaafatiin ani sin gaafadha tokko na gaafattu maaliif akka na gaafatte hin barbaadu waan na gaafatte siin deebisa malee. Waasitti immoo dhiigni musliimatii fi dhiigni kiristaanaa iyyuu si jamara addadha. Amma dhiigni keetii fi dhiigni Natti inni miti. nama biraatu addadha. Tolee. Ani Lakki haa ta'u baga. dhiiga Sila filaalee tokko si gaafa tokko dhiigni miti kee dhiiga ani. kiristaanaa waan ta'eef jechuudha. Ani kan gadi Mamaan barii lakki dhiiguma na keessa jiran. Mama Tamin. dhiigni kee dhiiga kiristaanaa dhugaa rabbiidhaan waan nan beeku. CBC hojjetti ta'uun beekoni laaboraatoorii keessaa ustaad. Waan kana na dhibee takkaa nagarre waan kana. Ani kan fuula isaa ilaalin akka kiristaana ta'e hubadhe. Eeshi waan kana na dhibee waan kana na deebistaati. Maal jedha akka dubartiin dhiira bira. Akka dubartiin dhiira bira geessutti Daali dubartii baasii himuu habiibii. horii bira ga'uudhaaf yoo itti dhiyaatte dubartitti horii sanaas isin ajjeesaadha. Wanni kun maali saboo? Gandi horii hojii rafamu maali? Ana gaafata ustaaz ana gaafata afaan koo qabadhee fuulli koo guutuun akka mul'annetti inshallah. Yene Daali si himu. Macaafni keenya ajjeesaa jedhama. yene qoy kana qofan si gaafadhaatti na gaafatte miti si deebisee jira. Kaas fuula ofirraa maa qabattare ayyari meeqa sirriitti qabama seete ante nama meeqa si ilaalaa oolu. Maali nuti fuula walii ilaaluu hin dhumnu lakki dhiisi isa waldaan haguuggatanii deemu war namni hin jiru akka inni nu bira. Ani kan hin siin jedhe akka dubartii dhiira bira geessutti dubartiin tokko horii bira gahuudhaaf yoo itti dhiyaatte dubartittii horii sanas isin ajjeesaa jedha. Dubartiin horii waliin waan gooti isa akkam keessanii macaafa keessantu jedha. Maaltu jedha? Macaafatu jedha dubartiin horii wajjin wal bira gahuu yoo dhaqxe. Wallaahi kun akka reeti. Dubartiin dubartiidhaaf kabaja. No.